Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 jalqabee sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo fagoof dhiyoodha. Raadiyoo, intarneetii, saatalaayit Naayil Saatiidhaa fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan akkam ooltan. Gurraandhala 4 bara 2021 Itoophiyaatti immoo amajjii 27 keessummeessaan keessan galgala har'aa an Nugusuu Taamireeti. Boordiin biyyoolessaa Itoophiyaa paartii badhaadhinaa komate sababaan paartichi wayitaa dhiyeenya hiriira deeggarsaa Dr. Abiyyi fi Oromiyaatti gaggeessetti ergaa fi dhaadannoolee sirrii hin taane fudhatee beekan jedhuuni. Manni murtii olaanaa federaalaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa Qiliinxootti akka deebi'an murteessuu fi Jawaar Mohaammed fa'aa ilaalchisuudhaan maaltu jedhame kanas qabna. Baqattoonni Eertiraa Tigraay keessaa hokkarri adda addaa isaan mudachuu fi hagi tokko nyaata baala moringaan lubbuu isaanii turfachuudhaaf dirqamu akkasumas bulchiinsi Pireezidant Baayiden imaammata fayyaa pireezidantiin duraanii hordofaa turan kan biraatti akka buusu dubbate kan jedhanii fi oduu biyya keessaatiif kan biyya alaa tartiibaan galchine qabannee jirra. Faasiil Gabayaa'u piroodiisarii sagantaa kanaati. Tigist Gammee akkuma yeroo kaanii qophii kana tamsaasaan isin biraan geessi. Amma oduu addunyaatti dursa guutummaa isaatiif Tujubee Horaa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itoophiyaan namoota 15 kanneen embasii tokkummaa Emireetota Arabaa kan Finfinnee jiru irratti haleellaa raawwachuuf shiran to'annaa jala oolchuu ishee tajaajila nagaa maqaa dha'uudhaan sabaa himaan biyyattii beeksisee jira. Gareen kun namoota biyyoota alaa irratti fuulleffachuu irratti hojjetaa ture jechuudhaan dhaabbata pireesii Itoophiyaa gabaaseera. Meeshaaleen lakkoofsi isaanii hin tuqamin dhukaatotaaf galmeeleen innaa duula geggeessamee qabamullee dhaabichi beeksiseera. Gareen kun ergama isaa shororkeessota biyyoota alaa biraa fudhachuudhaan miidhaa hamaa qabeenyaaf lubbuu namaarraan geessisuuf qophaa'aa turuu beeksiseera. Dhaabi kun ministiriin dhimma alaa kan tokkummaa Emireetota Arabaa gabaasa kanaaf battala deebiin kennine. Gareen shakkamu kalammataa immoo gurmuulee dippiloomaasummaa tokkummaa Emireetota Arabaa biyya ollaa Sudaan keessaa irratti raawwachuuf karoorsu dhaabbati pireesii Itoophiyaa beeksiseera. Tajaajilli nagaa Itoophiyaa gita isaa akka Sudaan waliin ta'uudhaan dhimma shira kanaa ilaalchisee hojjetaa jira jedheera. Aangawoota Sudaan biraa battala ibsi kennameen jiru. Dhaabbati Peace Corps jedhamu kan Ameerikaaf Itoophiyaatti ambaasaaddoroonni Ameerikaa duraanii 3 walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessaa mormuudhaan xalayaa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiif barreessaniin lolli gamasii haalaan akkuma gad xiqqaataa adeemeen waraansi kan itti fufu ta'uusaa ofitti amantaan dubbanna jechuun akeekkachiisan. Xalayaan Associated Pressiin dhaqqabe kun gargaarsi namoomaa Tigraayin akka dhaqqabu seera tumtootaaf gaaffii dhiyeessuudhaan tokkummaan mootummootaa dhiittaan mirga namaa gamasii akka galmeessamuuf naannoon sun sabaa himaaf banaa akka ta'u dhiibbaa akka godhu gaafata. Uummata naannoo Tigraay miliyoona 6 ta'uuf malli quunnamtii rakkoo ta'uusaaf kanneen dhaaba Peace Corpsiif fedhiin hojjetan kan duraanii xiqqoo qofti hiriyoota isaanii gamas jiran waliin wal arguu danda'aniiru. Sodaa nageenyaaf jecha namoota waliin dubbachuurraa kan of qusanne yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaa marii bilbilaa mara ni to'ata jechuudhaan xalayaa kana qindeessuu gargaaran hojjettuun dhaaba Peace Corps duraanii Ezabeellaa Olsen iimeelii Associated Pressiif erganiin beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa kanaaf deebiin kenninee jedhan yaaddoon mootummaan to'annaa akkasii geggeessu dhalattoota Tigraayiif kanneen biroo Itoophiyaa keessaa erga walitti bu'iinsi sun jalqabee kaasee doorsisaaf eenyummaa ofiin irratti fuulleffatamuuf akka saaxilaman lammiiwwan hedduun dubbataa jiru jedhan. Lolli kun erga jalqabamee baatee 4 qabatee innaa jiru kanatti ajjeechaa, saamichaaf, manca'ina waaltaalee eegumsa fayyaaf, qonnaaf manneen sagadaarra ga'e addunyaaf ifa akka ta'u Itoophiyaarra dhiibbaan sadarkaa addunyaa irra kaa'amu dabalaa adeemee jira. Yaaddoo guddaan kan yeroo ammaa beela ta'uunillee beekamee jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa haaraa gareeleen mormitoota Tigraay baasan kan siiviilonni 52,000
walitti bu'iinsa sanaan ajjeefaman jedhu fudhatama dhabsiisee jira. Mootummaan akka jedhetti ofii keenya siviilonni hedduun du'uu isaanii hin argine jechuudhaan namoonni meeqa akka du'an garuu hin ibsine. Bara 2018 keessa tokkummaan mootummootaa Sudaan Kibbaa keessatti dhiittaan mirga namaa ijoollee irratti raawwataman 618 kan mirkaneesse yoo ta'u, lakkoofsi guddaan Ekwaatooriyaa waaltaa keessatti ta'uu ibsee jira. Onkoloolessa bara 2014 fi waxabajjii bara 2018 gidduu ijoollee Sudaan Kibbaa 9,200 irratti dhiittaan mirga namaa hamaan raawwatamuun beekameera. Dhiittaawwan mirga namaa kun ijoollee garee waraanaaf filachuu, ajjeechaa, qaama isaaniirraan miidhaa geessisuu, humnaan gudeeddii, manneen barnootaaf hospitaalota irratti haleellaa oofuuf gargaarsa namoomaa akka hin dhaqqabne danquudha. Waggoota sana dura bara 2017 keessa dhiittaan mirga namaa Sudaan Kibbaa keessatti ijoollee irratti raawwatamu biyyoota 21 nuti dhiittaan mirga namaa akkasii keessatti raawwatamu galmeessine keessaa Sudaan Kibbaa sadarkaa lammaffaa yookaan sadaffaarra jirti. Kunis lakkoofsa guddaadha jechuudhaan dhimmoota ijoollee loltoota keessa jiranitti bakka buutuun muummicha barreessaa akka tokkummaa mootummootaa Virjiiniyaa Gaambaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka gabaasa sanaatti bara 2018 fi 2019 keessa waraana SPLA-IO haa ta'u waraana Sudaan Kibbaa biraa ijoollee 2,000 ta'antu gadhiisaman. Aangawoonni tokkummaa mootummootaa baatii fulbaanaa bara 2018 keessa gareelee marii nageenyaa irratti hirmaatan jaarsummaan gidduu seenuuf jecha gamasitti imalanii turan. Gareen isaanii walitti bu'iinsa Sudaan Kibbaaf furmaata barbaadu keessatti kadheenya fooyyeffamee mallatteeffame seerawwan kunuunsa ijoollee akka jiraatu gareen isaanii gidduu seenuu Gaambaan ibsaniiru. Ijoolleen itti dabalaa akkuma loltummaa keessaa gadhiisaman ijoolleen itti dabalaa walitti bu'iinsa Sudaan Kibbaa irraa oolanii gara waaltaa dandammachiisaa hawaasaatti makamuuf tajaajila argachuu danda'u jedhan. Tajaajilli akkasii jiraatu malee ijoolleen kun deebisanii loltummaaf fo'amuuf yakkaaf saaxilamuun isaan mudachuu mala jedhaniiru. Zaheegitti kan argamu manni murtii akka qoratu kan sadarkaa addunyaa ajajaa waraanaa garee Lord's Resistance Army jedhu ijoollee Ugaandaa lolatti bobbaasuu isaan yakka waraanaaf yakka farra namoomaan himatee jira. Dura ta'an abbootii murtii Bertram Shimt murtii kana kan dabarsan kan umriin waggaa 45 Dominic Ongwen jalqaba bara 2000 duulli shororkeessummaa kan irratti raawwataman himannaalee 61 keessaa shakkii balleessaa irra darbee humnaan gudeeddii, quunnamtii saalaaf gabroonfachuu, ijoollee ukkaamsanii butuu, dararaaf ajjeechaa irratti raawwachuu yoo ta'u, ajjeechaan kun kan daa'imman irratti raawwatamu dabalata. Manni murtichaa akka jedhetti Ongwen mooraalee baqataa irratti haleelaan akka oofamu ajajee jira. Ongwen of eeggannoo COVID-19 jecha maaskii kaayyatee mana murtii keessa taa'aa kan ture yoo ta'u, innaa murtiin sun dubbisamu ija ofii cufataa ture. Abukaatooleensaa kan ofiiyyuu loltuu ijoollee ture Ongwen yakka akkasii hin hojjetu jechuun falman. Abbaan murtiis falmii sana fudhatama dhabsiisuudhaan bara 2002 fi 2005 keessa loltoota 100 hedduutti lakkaa'aman ajajuudhaan yakka fedha irratti hundaa'e raawwate jedhanii jiru. Manni murtichaa hoogganaan Lord's Resistance Army Joseph Kony waggoota 15 oliif murtii haqaa jalaa miliqee waan jiruuf biyyoonni to'annaa jala ooluusaa gargaaruudhaan akka laalchaaf Zaheegitti akka dhiyeessan gaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Galmee obbo Jawaar Mohaammed fa'aa jecha amantaa fi wakii dhaga'uudhaaf beellamaa kan ture manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa ammas yeroo sadaffaaf beellama jijjiirame kenne. Beellamni kan jijjiirame hidhamtoonni lagannaa nyaatarra waan jiraniif fayyaa guutuudhaan yaada isaanii ibsachuu akka hin dandeenye mana murtichaaf ibsuu isaaniitiin walqabateeti. Miidiyaaleen dhaddacha gabaasuudhaaf achitti argamanis poolisiin dhawwamuun isaanii walqabatee manni murtichaa dhorkichis akka sirrii hin taane beeksisee jira. Muktaar Jamal dabalata qaba. Manni murtii ol aanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa himannaa obbo Jawaar Siraaj Mohaammed fa'aa irratti yeroo sadaffaadhaaf ammallee beellama jijjiiramaa kenneetiin jira. Beellamni jijjiirama har'a yeroo sadaffaadhaaf kenname kuni himatamtoonni torbaan tokkoof lagannaa nyaataarra waan jiraniif dadhabaniitiin humna guutuudhaan dhaabbataniitiin yaada ofii ibsachuu akka hin dandeenye xalayaadhaan mana murtichaatiif ibsuu isaaniitiin walqabateeti. Abukaatooleen himatamtootaallee dursa
fayyaa himatamtootaatii fi maamiltoota keenyaatu dursa waan ta'eef haala humni isaanii dadhabee fi fayyaa guutuurra hin jirre kanaan dhaabbataniitiin yaada ofii ibsachuu hin danda'an jechuudhaan dhiyeessan. Yaada gama abbaa alangaa kan dhagaye manni murtichaa abbaan alangaallee yaadni kun adeemsa falmii seera yakkaa keessatti kan lafa hin taa'inii fi himatamtoonni yaada amantaa fi waakkii mana murtichaatiif dhiheessuu qabu jechuudhaan falmateetiin jira. Yaada bitaa mirgaa kan fudhate manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataallee namni tokko fayyaa guutuudhaan dhaabbateetiin yaada isaa ibsachuudhaa qaba waan ta'eef adeemsa kanaan himatamtoonni dirqamaan yaada isaanii ibsan malee jedhamaniitiin dirqisiifamuun hin danda'amu jechuudhaan beellama jijjiiramaa gaafa gurraandhala 22/2013 itti jijjiireetiin jira. Dhimmi gama biraa dhaddachi ilaale haala uffannaa namoonni dhaddacha irratti hirmaatan uffataniitiin wal qabateetiin uffata wal fakkaataa haala mormii fakkaatuun uffatameetiin deemamu uffataniitiin dhaddacha dhufuun kan hin hayyamamne ta'uu manni murtichaa ibsuusaa abukaatoleen obbo Jawaarfaa, obbo Ibsaa Gammadaa fi obbo Mahammad Jimaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin jiru. Dhimmi gama biraa jalqabumarraa kaaseetiin miira dhaddachichaa jijjiireetiin ture sabaa himaaleen dhaddacha gabaasuuf achitti argamanii fi maatiin gama dhaddachaatti akka hin galle taasifamuu isaatiin wal qabateeti. Raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalateetiin sabaa himaaleen dhaddacha kana gabaasuudhaaf achitti argaman erga dhaddacha seenaniin booda gadi baafamaniitiin akka oli hin deebine poolisiidhaan ugguraman. Erga sabaa himaaleen bahaniin booda komii dhaddachicha irratti ka'een abbootiin seeraa taatee kana kan isaan hin ajajin ta'uu ibsanii dhimmichi sirratuu akka qabuu fi sabaa himaaleen dhoorkaa tokko malee dhaddachicha hordofaniitiin seeraan akka gabaasan ajajanii jiru. Maatii himatamtootaa dhaddacha akka hin seenne dhooggamanillee dhooggamuu akka hin qabne lafa kaa'an. Oduu gama biraatiin rakkoo qabiinsa mirgaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa keessatti mudataatiin jiruun wal qabateetiin manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa guyyaa kaleessaa murtee dabarseetiin jira. Koloneel Gammachuun haalli keessa jiran rakkisaa fi nageenya isaaniitiif illee yaaddeessaa ta'uudhaan wal qabateetiin gaafii dhiheessaniin mana sirreessaa kanaan dura keessa turan mana sirreessaa Qilinxootti akka jijjiiraman murtaa'eetiin inni kunis haaluma murtee dhaddachaatiin guyyaa kaleessaa raawwachuusaa raadiyoon sagalee Ameerikaa abukaatotaa fi Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa mirkaneeffachuu danda'eetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22, 25, 31 irratti akkasumas saatalaayit Naayil Saatii fi Feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Hiriira tibba kana naannoo Oromiyaatti deeggarsa paartii badhaadhinaa fi taasifame jedhee irratti paartiilee seera qabeessa irratti maqaa balleessan gaggeeffamuu isaatii fi cabsiin seeraas raawwachuu isaa boordiin filannoo biyyoolessaa beeksisee jira. Paartiin badhaadhinaa gama isaatiin hiriiricha kan qopheesse uummata ta'uu ibsee kanneen balaaleffatamanis finxaalessitoota jedhee jira. Muktaar Jamaal dabalata qaba. Boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa baaseen akka beeksetti hiriira deeggarsa paartii badhaadhinaa gurraandhala 25 bara 2013 guyyaa kibxataa magaalota Oromiyaa garagaraatti taasifameetiin tureen jechoonni dambii ittiin bulmaataa boordichaa cabsanii fi paartiileen biraa maqaa ittiin balleeffaman dabarfamaniitiin jiran jechuudhaan ibseetiin jira. Dhaabbilee siyaasaa seeraan galmaahaniitiin mallattoo fudhachuudhaan socho'aatiin jiran waltajjii kanarratti maqaan balleeffamee diina Itoophiyaati jechuudhaan illee waamaman jedha. Ibsi boordii filannoo kun akka tarreessetti paartiileen Abin, Baaldaraas, Adda Bilisummaa Oromoo, paartii Juuntaa jedhameetiin waamame, paartii Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay boordiin filannoo haqe wajjiin maqaadhaan al tokko bakka tokkotti waamamuulleen sirrii miti jechuudhaan dubbate. Dhaamsolee paartiileen kunniin diina Itoophiyaati jedhamaniitiin ittiin waaman miidiyaaleerraa adda baasee seecca'uusaa kan ibsu boordiin filannoo Itoophiyaa jechoonni hiriira kanarratti dubbatamaniitiin jedhan labsii keeyyata 132 muraa 2 jalatti kan lafa kaahame dhoorgii maqaa balleessuu kan cabse jedheetiin jira. Ammallee irra deebi'uudhaan labsiidhuma kana keeyyata 133 muraa 2 irratti kan lafa kaahame sarbiinsa naamusaa paartiileen gama biraa yaada isaanii bilisa ta'aniitiin akka hin ibsanne doorsisuu fi sodaachisuu danquu jedhu cabeetiin jiras jedhe. Kanaan dabalatatti illee dambii naamusa paartiilee siyaasaa paartii biyya bulchu
badhaadhina dabalateetiniin hunduu waliin mallatteessan keeyyata 8 keeyyata xiqqaa tokko irratti kan lafa kaahame waliigaltee paartiileen hundinuu ilaalcha dhimma kamirratti iyyuu qabaniin kaayyoodhaan yookaan ammoo yaadaan yookaan ammoo garaagarummaa sanyiitiin akkasumatti ammoo sababoota gama biraa bu'uura godhateetiniin mirga paartii gama biraa kan sarbu yookaan ammoo faallaa kanaatiin kan deemu sochiilee akkasiirraa dirqama of qusachuudhaaf lafa kaahameetiniin tures keeyyanni kunillee sarbameetiniin jira jedha boordiin filannoo Itoophiyaa. Dhimma kanarratti yaada akka nuuf kennaniif kan gaafanne dubbi himaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa akkas jedhanii jiru. Hiriira uummanni ofii kaka'ee muummicha ministeeraa deeggaruudhaaf uummanni kaka'umsa isaatiin bahe akkaataan gaggeeffamu akkaataa uummanni jedhuun ni qabahu. Waan uummanni jedhu waan achirratti calaqqisu waan egzaaktii akka dambiin jedhu akka seerri filannoo jedhu isaaniin walirraa turuu hin mala. Garuu immoo akka paartii badhaadhinaatitti nu seerri filannoo dambiin waliigaltee paartiilee kabajamuutu irra jira. Bakka hanqinni jirutti bakka dogoggorri jirutti sirratee seerri kabajamuudha ka jedhu hin qabna. Wanni fincaalessummaadhaan wal qabatee jiru garuu akka paartiittis akka ejjennootittis balaadha jennee yaanna toora sanitti. Boordiin filannoo immoo of ta'ee dhaabbatee kun dogoggoraa kun immoo dogoggora miteedhee karaa saniin dhaabbatu akka qabu ka barbaannu. Obbo Taayyee isin amma kannaan jettanii hiriirri suni kan hawaasni baheedha malee paarticha hin ilaallatudha. Garuu immoo kan qopheesse mootummaa fi paartii biyya bulchu ta'u ifatti waltajjiilee irratti illee mul'ataatiniin ture. Akkasumatti ammoo hoggansoonni dhaaba keessanii kallattiidhaan jechoota dhaabolee maqaan dhahame kanneen waamanii diina Itoophiyaati kan jedhu kanneen dubbatan jiraachuusaa sabaa himaaleedhaan dubbatameetiniin jira. Akkamiin namootatu jedhe malee nuti harka keessaa hin qabnu jechuu dandeettu kana? Hoggansi immoo toora jiru uummanni affeeree waltajjii irratti argamee yaada kennuu hin danda'a. Fiinxaaleessummaan akkuma sagantaa keessattis qabannetti ida'amuu keessattis akkuma kitaaba isaa dubbistee ilaalte biyya kanaaf balaa guddaan fiinxaaleessummaadha. Ilaalcha fiinxaaleessummaa biyya kanaaf nagaa kenna jennee yaadnu. Hoggansi keenya kanarraa ka'ee waan dubbate hin jiraata. Sanirraa ka'ee wanni suura san keessatti irraa miliqame irraa mucucaatame yoo jiraate laaluun hin danda'ama. Hiriira san qopheessuu keessatti isintu qopheessee akkasii hin jedhu akkasitti hin qopheessine jechuudha. Boordiin filannoo Itoophiyaa gama isaatiin akka akeekkachiisetti seeronni haala kanaan cabsan akka dambii fi naamusa galmee filannoo boordii biyyaalessaa seera 1162 muraa 2011 baheen akkasumatti ammoo qajeelfamoota kanniiniin wal qabataniin dubbileen paartiileen ummataaf tamsaasanii fi dabarsan hordoffii taasisuudhaan tarkaanfiilee barbaachisaa hanga miseensummaarraa haqootitti kan fudhatu ta'uu akeekkachiisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoodhaan raadiyoodhaan meetir baandii 22 25 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma gara qophii itti aanutti ceena. Qophii fayyaa. Qophii fayyaa irraa keessatti Pireezidaant Joo Baayiden imaammata fayyaa Tiraamp hojiirra oolchaa turan hedduu haqanii jiru. Kunis ulfa hin barbaadamne baasuu dhorkuu fi uggura kaa'ame dabalata. Gama kaaniin Biriteen talaalliiwwan adda addaa kan dhukkuba COVID-19 ittisuuf ba'an walduukaa kennuun bu'aa inni argamsiisu ilaaluuf jecha har'a namoota fedha isaaniin dhiyaatan talaalaa jirti. Kana irratti gabaasaalee ergaman jaallannee gammadaatu dhiyeessa. Kiliinikoonni fi wiirtuleen fayyaa addunyaa irratti ulfa hin barbaachifne akka hin uumamne ittisuu irratti sodaa tokko malee odeeffannoo kennuu danda'u jedhameera. Kamisa darbe pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden tajaajilli kun akka babal'atu ajaja mallatteessanii jiru. Kunis Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota alaa keessatti
tajaajila hormaata maatii akka argatan imaammata Meeksikoo Siitii yookaan gamni biroo Global Gag Rule jedhu haqamee jira. Imaammanni mootummaa Yuunaayitid Isteets kun jaarmeewwanni kan mootummaa hin ta'in kanneen waa'ee ulfa hin barbaachisne ofirraa baasuu gorsanii fi gaggeessaa jiran mootummaa Yuunaayitid Isteets biraa maallaqa akka hin arganne ittisa ture. Ulfa hin barbaachisne baasuun akka yakkaatti akka ilaalamu akkasumas gochi kun akka hin babal'anne ittisaa ture. Bara 1984 pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ka turan Riippaabilikaanticha Roonaald Reeganiin tarkaanfiin fudhatame kun ergasiyaas pireezidaantota Riippaabilikaanotaa ta'aniin hojiirra oolaa ture. Mootummaan federaalaa dhaabbattoota tajaajila ulfa hin barbaachisne baasuu irratti gorsa kennan yookaan baasaniif yookaan qabsaa'aniif Ameerikaa keessattis ta'e addunyaa irratti maallaqni akka hin ramadamne dhorka. Kana malees kanneen tajaajila kana gorsanis ta'e hojjetan yakkaan gaafatamuu jedhamee ibsamaa ture. Second order I'm signing relates to protecting women's health at home and abroad. Ajaja lammaffaan ammallatteessuuf deemu kun biyya keessas ta'e biyya alaatti fayyaa dubartootaaf eegumsa akka ta'u gargaara. Tajaajila kana akka argatan gochuun keenya dubartoonni tajaajila eegumsa fayyaa kan waa'ee hormaata maatii waliin walqabatan gosa 10 akka argatan gargaaraa jedhan. Pireezidaantota ammaan duraa kanneen deemokiraatota ta'an Biil Kiliintaniif Baaraak Obaamaa dabalatee seera ture kana jijjiiran. Dubartootaaf shamarran addunyaarra jiran tajaajila fayyaa akkaan barbaachisaa ta'e akka hin arganne taasisaa jechuun falman. Michooma biyyoolessaa akka dubartootaaf maatii dhaabbata jedhamurraa Shaayinaa Gudmaan akka jedhanitti. Every time funding for reproductive health care services, including for abortion care, is cut or undermined, whether globally or domestically. Yeroo hundumaa tajaajila eegumsa fayyaa kan hormaata maatii fi ulfa hin barbaachisne baasuu dabalatee maallaqni ramadamu ni hanqifamaa yookaan ilaalcha ga'aan argatu. Kunis addunyaa irrattis ta'e as Yuunaayitid Isteets keessattis ta'aa ture. Kanaaf fayyaa namootaa fi wabii diinagdee uummataa balaaf saaxilama. Dhugaa dubbachuuf jireenyi uummataa rakkoof saaxilamaadha jedhu. Bulchiinsi pireezidaant Tiraamp biyya Ameerikaa keessatti ulfa hin barbaadamne baasuun akka hafuuf uggura kaa'an pireezidaant Baayiden kaasan. Yuunaayitid Isteets keessa ulfa hin barbaadamne baasuun deeggarsa seeraa qaba. Garuu bulchiinsi pireezidaant Tiraamp jalatti tajaajila kana argachuun rakkisaa tureera. It would be a wonderful step if we could actually limit that more, but unfortunately under the Biden administration, I only see him pushing for more pro-choice legislation. Ituu kana caalaa ugguruun danda'ame gaarii ture. Egaa maal godhu bulchiisa pireezidaant Baayiden jalatti caalaatti akka itti jabaatan dhiibaa jiru. Kunis dubartiin ulfa hin barbaadamne baasuu kan ilaaleen kan feete akka filattuuf mirga kennee jedhaniiru. Gama kaaniin isa bara Tiraamp hojiirra oolaa ture haquudhaan Baayiden sagantaa inshuraansii fayyaa Meedikeed jedhamu kan mootummaa federaalaa akkasumas inshuraansii fayyaa kan duraan ture Obaamaa Keer jedhamu akka babal'atuuf mallatteessan. Basically, the best way to describe them, to undo the damage Trump has done. Hojiin isaanii maal akka ture ibsuuf badii Tiraamp dhaqqabsiisaa ture of duuba akka deebi'u gochuu yookaan haquudhaa jedhan. Dhaabbati Kaiser Family Foundation jedhamu akka jedhutti lammiiwwan Yuunaayitid Isteets inshuraansii fayyaa hin qabne kanneen miliyoona 15 ta'aniif sagantaan Baayiden mallatteessan kun ni gargaaraa jedhu. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisuuf ba'an garaagaraa wal duraa duuba yeroo lama kennuun yoon danda'ama ta'e ilaaluuf Biriteen har'a tallaaluu jalqabdee jirti. Namoota fedhii isaaniin dhiyaatan 800 caalaa tallaaluuf qorattoonni kan karoorfatan yoo ta'u, kunis tallaalii kaampaaniin Pfizer baasee marsaa duraatti kennanii torban 4 yookaan 12 booda immoo tallaalii AstraZeneca kan Yuunivarsiitiin Oxford hojjete kennuu ka jedhudha. Yookiin immoo isa boodaan kenname dura kennuun ni danda'ama jedhu. Garuu
gosti tallaalii lamaan adda adda. Tallaaliiwwan kun martinuu teeknooloojii adda addaan waan hojjetamaniif aangawoonni waa'ee fayyaa akka jedhaniif yeroo tallaalii lama teeknooloojii adda addaan hojjetaman wal jala jijjiiruun gargaaramuun ni danda'ama. Duula tallaalii kennuuf addunyaa irratti gaggeeffamuufis carraa gaarii kennaa jedhu. Dhimma kana waliin haala hidhata qabuun gaazexaan The Guardian akka gabaasetti sagantaa tallaalii hedduminaan kennuu kan Israa'el gaggeessitu tallaalii Pfizer tokkitti kennuun guyyaa 21 keessatti carraa vaayirasii haaraan qabamuu harka 90 ittisuu danda'ameera. Qorattoonni Yuunivarsiitii Biriteen kan East Anglia qorannaan duraan Israa'el baaftee turte tallaalii tokko qofti dhukkubicha ittisuu hin danda'uusa jedhuun mormaniiru. Gama kaaniin Yuunivarsiitiin Oxford tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisuuf baasan tokko qofa yoo fudhatan baatii 3 dhukkubicha ittisuuf carraanni qabu harka 76 quubsaa ta'uu dubbatu. Qorannaan martinuu akka agarsiisanitti uummanni tallaalii kana argachuun daddarbuu vaayirasii koronaa 3 keessaa harka 2 akka ittisuu danda'udha. Qorannaan wanni bira ga'ame kun oduu gaarii ta'uusaa ministeerri eegumsa fayyaa ka Biriteen Maat Hancock BBC'f himanii jiru. Yuunivarsiitiin Oxford kan hojjete gaarii akka ta'e addunyaatti agarsiisee jedhan. Guyyootaas dhiyoo keessatti tallaaliin kun biyyoonni Awurooppaa kanneen biroo qeeqa irratti dhiyeessaa turan. Aangawoonni yaaddoon isaan qaban tallaaliin kun namoota umrii dheeraa qaban irratti hangam quubsaa akka ta'e odeeffannoon agarsiisuu hin jiru ka jedhu ture. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa kanarraa kanuma nagaatti an jaallannee gammadaati. Egaan raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 jalqabee gasaa 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse Annu Gusuu Taamireetii qophii booruutu walitti deebina. Nagaatti nu bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aana. Sabbatana hidha